Haa jirra jirtu hordoftoonni chaanaala kiyyaa akkam jirtan nagaa keessanii isiniin jedha iddoo jirtanitti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu akkam jirtan nagaa keessanii fayyaa keessanii isiniin jecha warroonni chaanaala kiyyaa faaraa taatan sabiskiraayibii laayikii sheerii gochuu hin irraanfatinaa isiniin jedha gara maatii asallafishootti makamaa isiniin jedha warroonni amma ammaatti immoo sabiskiraayibii gochaa turtan galatoomaa galata guddaa na biraa qabdu isiniin jedha baay'ee tokko isin jaalladhaa baay'ee tokko isin kabajaa galatoomaa isiniin jedha jechuudha. Har'a waanan jechuu dhufe jechuudha waa xiqqoo takka waa baay'ee illee qabadheen dhufne yaada baay'ee miti yaaduma xiqqoo takka jechuudha innis maalinni ijoolleen keenya mana biyya namaa deemtan jechuudha. Keessattuu jechuudha obbolaayyan biyya arabaa jiraatanii obbolaayyan keessan biyyaa fiddan mee dhugaa rabbii of eeggannoo godhaa. Ijoollee baay'eetu rakkachaa jira waan ta'eef jechuudha. Isin achi birri keessan kaffaltanii toonii fuutanii isaan asitti rakkina guddaa keessa galuu jechuudha. Piliis odoo hanga danda'ame tokko ogoo hanga isinii danda'ame tokko biyya keessanitti hojii adda ta'e tokko uumtaniifi jechuudha. Haguma birri biyya asii kaffaltanii toonii viizaa fichisiistan kana otoo biyyatti waa tokko waanuma xiqqooshii waan mana buskutaa mana shaayii bantanii fi of jijjiiruu danda'an. Qilleensi biyya keenyatii fi qilleensi biyya namaa addaan yaa uummata dhugaa rabbii. Itti baruu hin danda'an ijoolleen tokko tokko jechuudha. Nama miidhuu danda'a biyya namaati waan ta'eef. Manni ta'uu fi dhiisuu danda'a. Qilleensi ta'uu fi dhiisuu danda'a. Nyaanni ta'uu dhiisuu danda'a. Waa baay'eetu cinqaa jechuudha. Waa baay'eedhaaf saaxilamaa jiru jechuudha. Ijoolleen keenya asii viizaan nuti erginaa fi isaan asii otoo waa tokko mana yaalaa dhaqanii toonii of yaalin otoo waa tokko hin godhisin medhanii kallattumaan dhufanii jechuudha viizaa sana argannaan. Gaafa dhufanii toonii as ga'an qilleensi fi haalli biyyaatii fi haalli qilleensatii fi haalli nyaata yoo itti jijjiirame sila duraan dhukkuba garaa keessaa qabataniif waa biraatti saaxilamu feeshkina biraa keessa galanii jechuudha. Waa biraatiif saaxilamuu danda'anii jechuudha. Piliis ijoolleen keenya jechuudha anuma raawuu qabee ijoolleen biyya namaa jiraatanii toonii ijoolleedhaa viizaa ergitanii toonii biyya namaa oofsistan piliis mee of eeggannoo godhaa dhugaa rabbii. Amma mucaa takka Suudi Arabiyaa erga deemte ji'a 3 jedhanii kunoo akka sammuun ishii deeme biirootti rakkachaa jirti jechuudha. Kanafaa bu'aan maatii jechuudha. Maatiin nagaa ammaa naa hojjetti haga birrii naa ergiti boruu naa ergitiif ta'an naa ergiti jedheet harka bal'isee toonii ishee eeggataa jechuudha. Ishiin garuu hojiirra siin jirtu ofuu dhabaa jirti jechuudha. Nuti ijoolleen mana namaa jirru maatiin keenya onlaayinii baay'inaan fayyadamuu dhiisuu danda'an. Iddoo maatiin keenya jiru neetworkiin hin jiru ta'a, ibsaan hin jiru ta'a. Onlaayinii fayyadamuu dhiisuu danda'a. Wanti nu keessa jiru beekuu hin danda'an. Darbeeti isaa yoo ta'an onlaayinii yoo gara magaalatti ol siqanii toonii bilbila argatan malee bilbila sanuu ijoolleen baay'inaan warri maatii isaanii waliin agarree hin jira. Warri maatiidhaaf otoo waliin bilbiliin waggaa lama taa'ee jira jechuudha. Osoo maatii ofiin dubbisin. Maatiin garuu nagaa qabdii fayyaadhaa hojjechaa jirti of jijjiirti nusin jijjiirti jedhee eeggachaa jira. Ishiin garuu isaan jijjiiruu miti ofuu jijjiiruu hin dandeessu jechuudha. Kanaaf osoo otoo jechuudha osoo akka yaada kiyyaatti jechuudha osoo biyya namaa deemuu babaadheyyuu hin jedhe biyya kiyyatti yoon kadhadhee jiraadhe maali? Karaarra taa'ee toonii kadhadhee biyya kiyyatti iddoon ciisu yoon argadhe maatii koo bira jiraadhe karaarra taa'ee kadhadhee yoon jiraadhe itti naffaru. Bakka biyya kooti waan ta'eef ittan dhaladhe ittiin guddadhe. Biyya namaa keessa akkanatti tan karaa turre biyya abbaa keetii teessee toonii qansiraa hojjettee dhagaa baattee buluu sii wayya dhugaa dhiira ta'ee dubartii ta'ee jechuudha. Biyya namaatti rakkachuur karaarra teechee wayiin kadhattee wayiin caammaa xaraddee toonii buluu sii wayya siin jedha. Dhibbarraa dhibba akka kiyyaatti jechuudha.
Ittiin qaanoftu ka biyya abbaa keetiiti. Jireenya biyya abbaa keetiiti waan ta'eef, jireenya biyya keetiiti waan ta'eef wanti si qaanessu tokko hin jiru, hin hanne. Qabeenya namaa seentee hin qabne, hin saamne. Dandeettii keetiin hojjetta waan ta'eef. Kanaaf ijoolleen dandeettii qabdan, ijoolleen keessattuu baratanii toonii barumsa dhabnee maalii qabxii nu jalaa fi maaliif asteenya maal eegganna jettan noo tabsaan kutina waa baay'ee hojjechuu dandeechasin. Dandeettii baay'ee qabdan waan ta'eef waa baay'ee uummattanii toonii hojjechuu dandeessan. Amma ijoolleen tokko hojjechuudha baratanii wayiin 10tti wayiin 12tti wayiin yuunivarsiitii dhabaanii qabxiin jalaa hafee toonii ijoolleen tabsaa kutanii jiru noo maaf kutan. Carraadha wanti hunduu jechuudha. Hojjetaa mootummaa taatanidha wanti sin jijjiiru hin jiru. Hojii dhaddaniidha wanti sin jijjiiru hin jiru. Kennaa ganamaati waan ta'eef waan waaqayyoo siniif laate san erguyyuu takkallee sin jalaa hin naqu achuma taa'ee sin eega jechuudha. Maaf tabsaa kuttan? Biyya namaa deemtanii kan taraataturra biyya keessan keessa teessanii karaarra teessanii caammaa xaraddanii buluu sinii wayya. Isumarraan waa xiqqoorraa waa guddaatti ce'anii jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya keessattuu jechuudha biyya namaa keessa jiraattanii tooni ijoollee biyya obbolaa obboleessa warri qabdan biyya namaatti fuusisinaa yoo dandeechan gara biyyattii guddatteetti siqsaa. Eega xaaruun keessaniin oollee gara biyya guddateetti horsiisaa. Biyya jirtan keessatti biyya arabaa fi biyya namaa jirtanii biyyuma arabaa keessatti yoo maatii ijoollee keessa fiddan waa biraarra saaxilamuu dandeechanii jechuudha. Yoo dandeettii qabaattan yoo anaaf borus anaaf naa ta'aa boru hirkoo naa ta'aa boru anaaf utubaa naa ta'aa yoo jettan waa hojjette kana itti fixee toonii yoo biyya gara biyyattii of dandeechetti ergite boru si fayyadaa jechuudha. Boruu ofiisaati fuu deebisee ofitti si fudhachuu danda'a jechuudha. Kanaaf ofiif keetii fuu rakkachaa jirtaa ganaa nama biraa yoo ofitti dabarte booda wajjumaanuu allayyaa dhaqxanii jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya please ijoolleen biyya namaa teessanii toonii ijoollee wayin fira keessa wayin obbolaa wayin hiriyaa teessanii deemii wayin biza siifan erga wayin biyya kanaa deemii biyya kanaa deemii jettanii ollaaniidhaan ijoollee connoo jechaa jirtan please irraa of qusadhaa. Gaafa biyya namaa deemassa waa biraa keessa galanii jechuudha. Yaada biraa keessa galanii ijoollee meeqatamatu sammuu isaanii dhabaa jira. Maatii isaanii biraa nagaan bahanii kan duraan maatii isaanii biraa mataan isaan boyyaafatee hin beekne mataan isaan dhukkubee hin beekne gaafa maatii isaanii irraa adda ba'an ijoollee meeqatu sammuu isaanii dhabaa jira yaa Oromoo. Maaf waliin ijaanne. Sa'aatii ammaa kana biiroon hin hojjeta jedhee yaadu'an. Isaanis rakkatan hooma gochuu hin danda'anitti baay'atan. Keessummeessuu hin danda'an hin rakkatan. Isaanittis hin laallamu akkam godhan. Ittuma baay'ate. Kanaaf ijoolleen